jarrofuma wallab abootee dagam jarrofuma wallab salaale ba'u malee baranaa salaale ba'u malee yawaana na jeesi bakuma garaa koo malee yoomaan argaan kiyyaaf kee abjuunaantu nama maaloo yoomaan argaan kiyyaaf kee abjuunaantu amboo gubbaan iftaa qabsaa faanusi nama maaloo gudaan gubbaan iftaa qabsaa faanusi afuura kee na beekootu sisiifisi nama maaloo afuura kee na beekootu sisiifisi abootee dagam jarrofuma wallab abootee dagam jarrofuma wallab salaale ba'u malee baranaa salaale ba'u malee yawaana na jeesi bakuma garaa koo malee. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nagaan koo kabajaaf jaalala fulfinaa bakka jirtanutti hunda keessanis nagamu. Har'aa akkaataa viidiyoon namni baay'een TikTok irratti nagaatatan deebii taa'ee isinii qabadee dhiyaadhee na hordofaa na faana bu'aa. Jalqaba irratti aappilee kana buufachuun isin irratti dirqama. Fakkeenyaaf jalqaba irratti aappii Kind Master jedhu kana buufachuun isin irratti dirqama. Kind Master ajajni isaa keessoon isaa bal'aadha, guddaadhas. Akkuma fakkeenyaaf akkuma feesbuukii yookaan akkuma sooshaal miidiyaa tokkootti keessoon isaa baay'ee guddaadha. Akka aappii warra kaaniitii miti. Fakkeenyaaf warra akkanaa kun keessoon jira gabaabaadha. Waanuma xinnoo hojjechuu danda'an. Fakkeenyaaf waan akka footoo ideet gochuu, footoo wantii gochuu garuu hojii qaban hundi jira. Kind Master jalqabanii buufattu. Achi booda remove kana ni buufattu. Remove kunis baay'ee isin fayyada. Erga sanaas Chrome kana Chromeen silkiin hin qabne jiru. Chromee fi Google immoo hojii wal fakkaataa hojjeta. Irra baay'een jira Play Store ma keessaa bu'a. Fakkeenyaaf Google siluma silkiin qaba, Chromee silkiin qaba. Garuu silkii tokko tokko kan hin qabne jiraachuu mala. Fakkeenyaaf Google hundumtuu ni qaba. Chromee kan hin qabne tokko tokko darbee ni jira. Yaa yoo qabaannes rakkoon qabuun buufattani. Hundinuu Google Play Store keessaa buufama. Erga buufamee Chromee isa kana keessaa Kind Master isa originaalii buufachuu ni dandeessu. Yookaan immoo aappii Big Ball kana ni buufattu. Big Ball keessaa seentanii buufattan. Erga sanaas dabarfattanii CapCut buufattu. CapCutis baay'ee isin fayyada. Maaliif waan tokko hojjechuuf aappii isin barbaachisu hundasaa qabaachuun dirqama. CapCut ni buufattu. CapCut booda aappii kanas ni buufattu. Kana yoo buufattan aappilee kana 1 2 3 4 kuni yoo silkiin keessan kan yeroo isinii waraabu fakkeenyaaf bakka ifaan taanetti bakka irratti yoo isiniin taane fakkeenyaaf mana keessatti kan waraabdan ta'e videos kan jedhu kun baay'ee gaariidha, filatamaadha. Kaameraa bareedaa jechuudha. Ibsuu, dukkaneessuu, magaalessuu, ibsuu yeroo dhuma waraabu irratti haala gaariidhaan si waraabuu danda'a. Kaameraa isa originaalii kanarraa filatamaadha inni kun. Erga aappilee kana hunda buufattee booda viidiyoo kee waraabbatta. Viidiyoo kee gaafa waraabbattu hamma viidiyoo kee gaafa waraabbattu gara viidiyoo ni deemna. Jalqabaa hamma viidiyoo fakkeenyaaf akka asii ka'ee magaalaa tokko dhaqaaru fakkaataaru kana hojjechuudhaaf jalqabaa CapCut keessa seenna. CapCut erga keessa seenne new projectii kana ni rukunnaa. Hamma viidiyoo kanan barbaade alaan asitti rukutuu kunoo asitti aad itti godheedhaara. Aadiin itti godha. Erga sanaa asitti viidiyoocha kaasii jedhaara. Hamma sagalecha asiin sagalee irraa balleessina. Achi booda hin kaafna. Mee ilaalaa gaa. Hamma dhaqee bakka dhaabbii isaa qopheeffata.
dhaabii isaa bakka dhaqee ilaallatu carqii isaa akka hidhaan harkaan qaqqabee fudhatu godhatee erga ka'ee booda ilaalaa harkuma duwwaa akkana jedha. Erga kana as carqicha fidee fuuldura kaata. Hayyee hammas taraa lammii isaatti deebi'ee akkas jedha. Hamma carqicha dhufee taa'a. Hayyee deemeera. Erga ka'e immoo xumura irratti amma inni kun viidiyochaa irra deebi'uu barbaade. Xumura irratti yeroo ol kaatanu ta'ee yookaan yeroo dhuftan ta'ee amma fakkeenyaaf yeroo kam achi ba'ee deebi'e inni ofiisaatti kunoo laa yeroo kana laa yeroo jalqaba dhufu kana laa irraa dhokatee bakka kana duwwaa bakka namni hin jirre duwwaa hambifatee ka'ee itti dhufe laa amma itti dhufeef yeroo viidiyocha jalqaba waraabu erga sana as dhufee miti hamma akkana bunnee hamma hojii isaa keessa seenuuf egaa viidiyocha guutuu isaa argitaniittu miti erga kana as hojii keessa seenuuf hojii waa tokko waan nama rakkisu hin qabu. Bakka kanarratti kunoo bakka maqasii kanaa ideetii ilaalaa achi rukuttaa achi booda asitti dhuftee bakka lamatti kutiidhaan kuttaa citeera jedhaa iddee kana rukuttee gaafa jettu kilii kanarratti baasa. Dileet bakka jedhu kanatti rukutta. Maaliif fuuldura hamma deemte sanatti kutaatta. Waan tokko wanti barbaachisu kan biraan qabu. Viidiyocha akkana kaaftee bakka kanatti iddee inni akkana harkaan gadi qabu kanatti harka isaa fuulduratti buttee iddee kanatti bakka kana rukutta. Bakka lamatti kuteera. Hamma akkana kuttee hamma deebi'ee dhufee carqicha fudhatee dhufee itti kutta. Erga kana as hamma immoo raawwii isaa irraa kutta. Hammas bakka kana rukuttee achi booda bakka lamatti akkana kutta. Erga sana as isa walakkaa kana keessaa rukuttee as rukuttee dileet goota. Waan takka waan si rakkisu hin qabu. Hayyee hamma tole carqiin dhufee fuuldura isaa bu'eera jechuudha. Si galee waan takka waan nama rakkisu hin qabu kun. Carqiin dhufee fuuldura isaa bu'eera jechuudha. Hamma erga carqiin dhufee fuuldura isaa bu'ee hamma harkaan agarsiisee sochii hin dhaaba yeroo xumuree ka'e sochii hin dhaaba qaama isaa sochoosu iddee qaama isaa dhaabe kanatti bicuusii akkana butee bakka lamatti kuta. Dhiifama iddee kana dhahee bakka kana dhahee bakka kana gaafa rukutu bakka lamatti kutii jedhaadha. Erga sanaa as dhuftee dileet bakka jedhu rukutta. Bakka eega sanaas kaapkaati isii jettu kana xumura irratti ofiif wanti fidatan jirri beeksisa ofii fidatan kunoo laasii kaapkaati jettu kana dhiifama isii kaapkaati jettu kana kunoo dhaabbatichatu kaapkaati jedhee ofii barreeffata. Ati immoo akkana jettee kaapkaati jettu kanatti akkana rukuttee dileet irraa jetta hin barbaadu jettee erga sanaas hamma asii xumuratti jetta. Hayyee. Yoo fakkeenyaaf bakka kanarratti inni likkii sii galuu baate quba keetiin iddee kana akkana gara rukutteetuma iddee kana qabdee akkana gara kanattis akkana buttaa gara kanatti akkana buttaa gara sii sirrii galuu dideetti sirriitti galchita. Sirriitti galchita jechuudha. Erga sanaa as xiyya kunoo ol garagalee jiru kanaan argattanii galii buufadhuudhaadha. Amma ekispoortii bakka jedhu kanatti ekispoortii fakkeenyaaf asirratti yaa'u isa isaa maal isaa hanga inni itti gadi sii buusu orjinaala ta'ee gadi sii buusaa wayyamoo fakkeenyaaf shaarrabee minaamni waan akkana akkanaatti isa dhiiftee kana bakka wanni jirutti dhiifteetuma ideetariitti rukuttaati. Amma gadi sii bu'aara.
Fakkeenyaaf asirratti viidiyoo hojjette kana TikTokitti dabarsuu yoo barbaadde fakkeenyaaf viidiyoo daqiiqaa 3, daqiiqaa 2, daqiiqaa 1 wayii TikTokitti dabarsuu yoo barbaadde asumaan TikTokitti rukutta. Miidiyaa barbaadde irratti erguu asumaan ergita. Maaliif TikTokii fakkeenyaaf sakandii daqiiqaa 1 malee waraabu waan ta'eef ati immoo daqiiqaa hedduu taasisuu daqiiqaa 2 daqiiqaa 3 taasisuu barbaadde asiin argachuu dandeessa. Amma immoo gara silkiitti barbaadeedheen ideetti bakka jedhu kana rukutaa. Ergan ideetii rukutee amma asumaan hokkee qabadeen keessaa baasi. Hamma eessan naqa kaayin maastariin dhufa. Kaayin maastar dhufee haala silkiin koo fakkeenyaaf yoo gaafan kaayin maastar keessa dhufu haala kanaan naa baasa. Kun viidiyoon hojjedhee hojiirra oolchi fakkeenyaaf hamma as rukunnaa. As gaafa rukunnu haala silkiin keenya hamma viidiyoon kan koo silkiin kan koo ol ka'ee dhaabatee waraabame. Kanaafan as filadha. Erga sanaa as miidiyaa bakka jedhu kana rukuta. Kallattumaan viidiyoo koo hammaa isa nama hojjedhee maan naqee fida. Eessa naa seena? Kaameeraa akkana kaameeraa keessa naa seena. Kaameeraa keessaa jala gadi naa seenaa asiin naqee fudhadha. Hamma asitti naa ba'eera. Okay. Erga inni asitti naa ba'ee booda eessan naqa? Hamma asitti dhiiseen kallattumaan asitti dhiiseen bakka miidiyaa kana rukuta. Miidiyaa kana rukutee bakka viidiyoochi jiru naqa. Viidiyoon orjinaaliin isaa inni himtammaa kun. Fakkeenyaaf orjinaaliin viidiyoo kanaa eessa jira? Orjinaaliin viidiyoo isaa kunooti. Bakka kanatti rukuta. Sababni viidiyoo kana dhaqee fideef sababa tokko malee bakka duwwaa isii kana fudhachuufan. Isii kana. Isii duwwattii kana fudhachuufan. Isii duwwattii kana immoo isaanii fudhaa jettan fakkeenyaaf bakka kana rukutee bakki kun duwwaadhaa miti bakka kana dhufeen as rukuta. Erga sanaas bakka kana filadha. Gaafa kana footoo irra naa kaasee bakka kanaa fide. As deebi'ee isa kanatti akkana gadhaheen viidiyoocha isaa walaasatti isa hammaa kanatti gadhaheen isa nama dhaqee fidaaru deebi'een dileetu godha. Hamma akkanatti socho'e viidiyoochi inni kun footoo inni kun ni socho'e. Isa inni socho'e kana dhowwuudhaaf bakka kana rukutee erga sanaa as dhufee bakka kana lamaan walitti dabarsa. Raayitiin itti godha. Achi booda amma isa socho'uu dhaaba. Okay. Hamma asitti dhufee bakka kanatti dhaabee bakka kanatti bakka inni viidiyoon fakkeenyaaf sosochii isaa dhaabetti fakkeenyaaf xiyya qubaan agarsiisee erga ka'ee booda bakka inni dhaabe kanatti rukutee as rukuta. Erga sanaas asiin dhufa. Bakka kana gaafa na'u jalqaba sila asiin filadhe hamma immoo isaan filadha bakka kana rukuteen footoo irraa kaasa. Eessa naa naqa footochi? Kaameeraa keessa dhaqee naa gala. Jechuun gaalaarii silkii kootii keessa dhaqee naa gala. Kallattumaan hokkee walakkaa qabadeen keessaa baasiis. Hamma asiin dhufa. Rimoo baagii keessan seena. Gaafa rimoo baagii keessa seenu haala kanaan naa ba'a. Gaafa haala kanaan naa ba'u karaa gabaabaadhaan asitti naa ba'ee as rukutee bakka gaaleerii nageessaa. Gaaleerii seenee footoo hammaa orjinaalii niiwus isa jedhamu kana naqee fudhadha. Erga sanaas bakka kana rukuteen footocha ofumaa naa miiceera. Garuu miicaan naa miice kun carqii lafarra jiru kana naa hambiseera garuu sirriitti naa hambifne. Kanaaf sirreeffachuuf immoo bakka kana kunoo dhufee ideetti bakka hidhatu kanatti argattanii as rukuta. Erga sanaas as darbeen as rukuta. Hammas asitti rukuteen bakka kana tuqee quba keessaniin isii kana akkana buttan. Fakkeenyaaf gaafan akkana butuu asitti kunoo
amma gaa xiyyaan agarsiisutti nama koleera ela gurraachatti akkasiin deematu argattan amma deebisee banaadha waan kana ani immoo as rukuteen itti deeffadha erga sanaas footoo irratti hin jammara amma gaa erga sanaas daawunlood imeejii rukutee gaalarii rukutaa inni nuu gadi bu'eera gaalarii keessatti bifa kanaan gannaa bu'eera hamma asiis hokkee walakkaa qabadheetu kun keessaa ba'a hamma isa kaa'in maastaritti hin deebi'a ergan kaa'in maastaritti deebi'e booda hamma bakka kana rukuteen alan ammoo as rukuta hamma sasiisa miidiyaa olitti ol darbee as rukuta erga kanaas footoon hamma immoo miicee ka'een fide dhaqee bakka kana rukutee footochiin hamma miicadhee ka'ee kunootii hamma dhufeera footochi asitti naa dhufeera erga inni naa dhufee booda qubaan akkana qabeen guddisee wal qixxeessa erga kanaa as bakkuma inni dhufe kanattan isa olii immoo qubaan akkana gaxxuqeen bakka kana rukutee erga sanaas gara kanatti balleessa hamma hamma footoo ilaa alna footoo ta'eera yeroo kaan wantiidha hamma erga kanaa as akkana godhee sana booda akkanatti buteen bakka kana gubaan gaxxuqee bakka maqas kana dhufeen itti hiikuta isa gadiis akkuma sanatti dhaheen gabaabsa maaliif sa'aatiin tiiktookii gabaabaadha waan ta'eef irraan gabaabsa amma gaafa kana asirratti bakka kana rukutee caafii gara kanaatti akkana daaliitti kutee bakka kana qubaan gadhahee bakka mallattoo qulfii kana akkana dhufa erga dhahee as rukutee koroddee kana dhahee achi booda viidiyoocha akkana butee hamma sii kana dhaha achi booda qubaanan akkana baasa viidiyoocha achiin dabarsa jechuudha qubaan iddee kana qabeen akkana dabarsa amma as deebisa gaa ayyee deemeera jechuudha mee viidiyoo daqiiqaa meeqaa viidiyoon daqiiqaan deemeera daqiiqaa 20 waan ta'eef viidiyoo lammeessaa yoo jedhe viidiyoonni lammeessaanis akkuma kana dheeraadha fakkeenyaaf inni siichi immoo magaalota keessa naanna'u gaa siichi jechuudha karaan isaa karaa baay'ee dheeraadha kanaaf viidiyoo marraa lammeessaa hojjedhaa viidiyoo isa marraa lammeessaa irratti isa marraa lammeessaa kanarraan hojjetamus itti seentanii ilaaltanii amma fakkeenyaaf namni ulaagaa isa kana bara isa kaanis baruu ni danda'a garuu isa kaanis inni kaan immoo garaagarummaan isa kanaa dudduubbi isaa giriin iskiriinii qabanni inni kaan fakkeenyaaf dudduubbaa carqii giriin iskiriinii qaba inni kun giriin iskiriinii malee hojjetame ayyee asii achi bahee dhabame jechuudha gaafa asii achi bahee dhabamu jalqaba irratti uffannaan isaa maaltu isaatu kan isa kanaatiif kan viidiyoo isa booddee waraabamu wal fakkaachuu qaba kanaaf viidiyoo keessan bakka kana rukuttanii gaa ekspoortii godhattan yoo yeroo sanatti viidiyoocha walitti hojjedhettan hamma lammeessaa asii bakka miidiyaa kana dhuftanii seentani anuu viidiyoo isa lammeessaa yeroon hojjedhu isa kanaa as jiruun isa kaan naqeetti fida kanaaf ekspoortii bakka jedhu immoo iddee kana rukuttanii achi booda bakka kana rukuttanii ekspoortii iddee kanatti rukuttaniinaan ekspoortii gadi isinii bu'eedha jechuudha bakka kana rukuttaniinaan gadi isinii bu'eedha jechuudha yookaan maaster keessan isa kana hin taane yoo xiyyisaa isin ol galagalee as rukuttaniinaan ekspoortii isinii ta'a jechuudha galatoomaa ulfaadhaa isin jaallannaa nu jajjabeessuu hin dagatinaa
viidiyoo isa marraa lamuusaas ilaaluun dagatinaa maaliifi walitti aanseen gadhiisa viidiyoo isa kaanis nan gadhiisa waan ta'eef maaliif yoon immoo walitti dhaabees daqiiqaa baay'ee fudhatara waan ta'eef akkasii galatoomaa ulfaadhaa isin jaalladha.